Har'a warroota amma dura iimeela akkataatti banatan singarsiisan ture ammammoon iimeela amma dura bilbila keessan irraa qabdan iimeelli hedduu ta'ee hedduu sirrakkisaa jiru karaa salphaan ofirraa remove itti gootanii yoo iimeela takka qofaan barbaadan iimeela tokko qofaan akka fayyadamtan singarsiisa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu obboleeyyan kiyyaa baga jiraattas hin jecha amma gara barnoota sin dabarsaa kallattumaan kan waan san karaa salphaan ifirraa dilatti godhuu dandeessan karaa salphaan Google Chrome keessa seentanii erga Google Chrome keessa seentanii kallattii kana sinii baasa ergasii profaayilii iimeela keessanii irra cuqaastanii profaayilii iimeela keessanii irratti hoggaa cuqaastan iimeela ka duraan qabda san kam itti irratti fayyadamna jedha. Fakkeenyaaf kunoo iimeela mataa kiyyaatti fayyadamu iimeela tokko qofaan qaba. Fakkeenyaaf iimeela kanarratti yoon cuqaase iimeela irra cuqaastanii erga iimeela irra cuqaastaniin booda iimeelli dabalataan bilbila keessan keessa jiru karaa kanatti sinii baha akka kanatti sinii baha. Amma iimeela kana ofirraa delete godhuu maal godhuu qabdan fakkeenyaaf ka gara gadii kanarratti cuqaasa jecha irratti hoggaan cuqaasa sarara kana naa fida iimeela Google keessaa iimeela gosa meeqa qabdaa ka jedhu asitti naa baasa jecha. Iimeela kana maal godhuu qabaan email kana ofirraa delete godhuun dirqama kiyyanatti ta'a jecha. Fakkeenyaaf email kanaan delete godhaa erga irra dhohen booda karaa bakka remove jedhu kanarratti remove account jedhu kanarratti cuqaasaa jecha. Remove account kan argale kunoo karaa gadii kanatti argaa jettan remove account jedhu diimeessinaa baheera irratti cuqaasaa email sana amma dhabama godhe email sana amma dhaqee yoo laalu email hin jiru amma karaa email kiyyaa keessa seenee yoo laale email biraan jiru fakkeenyaaf email dabalataan duraan ture as jala ture jecha. Hinjiru jechaadha. Email guutumaan guutuutti diletan irraa taheeraa sin jedha. Karaa kanatti itti fayyadamaa sin jedha. Akkasumas warroonni moobaayilii nuuf dalaguu didee aappiin amma dura nu buuste moobaayilii irratti dalagachuu walaalee hoggaa jettan tokkoffaa aappii kana fayyadamaa warroonni aappii moobaayiliidhaa fi zeenii warri fayyadamaa jirtan aappiilee sadaan kana fayyadamaadha. Tokko isin tokkorra garagalchitaniifadha. Fakkeenyaaf ani aappiin kun amma naaf dalagaa jira. Naaf dalagaa jira yeroo kaan kanarratti dalagsifadha yeroo kaanillee aappii kanarratti dalagsifadha jechaadha. Aappii kana nan beekna jiru kunillee qajeebaa dalagaa jira dalagee jiddumaa dhaabata. Akkasumas haatuneellee fayyadamaa jira haatuneellee hedduu bareedduudha ittillee fayyadamaa sinin jedha. Aappiilee kana sadiinitti fayyadamuudhaan warroonni moobaayilii dalagsiifachuu barbaadan karaa kana fayyadamaa sinin jedha. Like share gochuun jabeessa follow gochuudhaaf akkasumas explore godhaadha like godhaadha nama hundaa bira akka geessu hin jedha galatoom.